السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجان كنا كبدار جارلا في الفينال فجر تنوتي هندا كيسان سنجو أيه كاب كات كيسان سيرنا جبودا نيو بروجكت كنا نفلنا إرجع سنفلنا نبودا فيديو كينيا نفلنا فيديو كينيا كنودي فيديو تاني جاكسنا إيه لو متجون أوريجينالي سات وات كنت نجدمن كلاغا بدن أها أيه فيديوتي هكما كان أشودا أشودا كاف كات سيرو دبا كانت تبليستو أشودا بكا كانت تكنا بتاني أها bakka kanatti bakka maqas kana rukutanii achi booda bakka kana rukutanii bakka lamatti rukutanii achi booda dhuftanii iddoo kana rukuttuu as rukutanii bakka lamatti amma asatti rukuttuu isa walakkaa kan akkana rukutanii dileetii rukuttuu sana booda okay fuuldura kana feetanii dheeresanii feetiin gabaabsitanii akkuma kana jechuudha bakka kanatti yeroo wantiidhaa hin qaba malee yeroo walitti dabarsuu hin qaba kan kaapkaat malee garuu xeenna gadi bu'ee isa qabu kan inni isa fuuldura kana hanga barbaachisaa ta'etti kunna fakkeenyaaf hanga kana yoo itti kunne sana booda viidiyoo sagalee biraatti fiduudhaaf fakkeenyaaf as rukunne sagalee biraa dhaqnee itti finnaa fakkeenyaaf sagalee dhuma kanan itti fida waan ta'e tiiktookii irraa feesbuukii irraa waan adda addaa raawwattu kun sagalee qaba sagalee qaba natti fakkaatus kun sagalee hin qabu kana sagalee qaba okay sagalee dheeraa taasifattu fakkeenyaaf sagalee dheeraa taasifattu kan ammoo bakka sagalee inni gadhiisu sanarratti ni gadhiiftu jechuudha bakka harkaan gadhiisu sanatti akka inni xaaxachuu irra buusu akka walirra buutti walitti fidanii isa kana ammoo waan dheeraa fidattu yookaan immoo viidiyoocha gabaabsitanii itti qixxeessitu jechuudha amma fakkeenyaaf viidiyoocha kana yoo fiilla fiitii kanan barbaannu yoo ta'e hanga kanatti kunna achi booda akkana bunna gara bunnee amma dudduubas hanga kanaas hin barbaannu yoo ta'e bakka lamatti kunne iddoo kana ni balleessina ayyee akkuma kana jechuudha gadi buusuun kunoo xiyya asii kanaa rukuttanii achi booda gaa ekspoortii kunooti kana naannesseefittu gadi isinii buusee jechuudha galatooma ulfaadhaa laayik sabskiraayib gochuun dagataa isin jaallan erga kanaas bakka kanatti dangootanii bakka gadi bu'eedhaa jechuudha yoo dhiiftan immoo gara tiiktookii irratti erguu barbaaddan asumaan argitanii garuu kaapkaat jedha bakka sanatti asiin akkanatti gadi buufachuudhaan gaariidha akkasiin gadi buufattu jechuudha galatooma ulfaadhaa